Waaqa Abbaa, Waaqa Ilma, Waaqa Hafuura Qulqulluu, sadii tokko jennee ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii biyya keessas ta'ee biyya alaa teessanii kan nu hordofaatti jirtan hundumaa kan dursu nagaa Waaqayyoodhaa. Bakka jirtan itti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa akkam jirtu akkamiyyoo nageessanii. Ameen. Maqaan Waaqa keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya, ilmi Waaqayyoo, ilmi Durbee Maariyaam, Kiristoos Yesuus maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sababa fayyina keenyaa kan taate Gugee Garraamii, qulqulleettii qulqullootaa, obboleettii ergamootaa kan taate Dubroon Maariyaam, uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajniif ulfinni haadha keenya Dubroo Maariyaamiidhaaf haa ta'u. Egaa anis fayyaa kooti, nagaa kooti. Kan isin hordofaatti jirtan kun Yididiyaa YouTube'dha. An barsiisaa faarfataa qixxeessaa yaadataan jedhama. Har'a mata duree wangeelaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 18 irratti jecha barraa'ee jiru mata duree taasifachuudhaatiin gara keessanitti oduu haaraatiin sagalee haaraatiin gara keessanitti dhufeen jira. Sagalichis akkas jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 18 gubbaa irratti kana keessatti ogummaan ni barbaachisaa jedha. Egaa saba Waaqayyoo biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii iddoo garaa garaa taa'uudhaan sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessaniyyuu eeyyeen egaa kana keessatti dhugumayyuu bara nuti keessa jirru kanatti yeroo nuti keessa jirru kanatti dhugumatti ogummaan ni barbaachisa. Ogummaan barbaachisu kun immoo ogummaa itti waan gaarii waan namaa gargar baasnee ittiin beekuu dandeenyudha. Ogummaa ittiin daandii sirriidhaaf daandii sirrii hin taane gargar baasnee itti hubachuu dandeenyudha. Kanaaf Waaqayyoo ogummaa isaa hubannaa isaa ogeessicha Solomooniidhaaf akkuma laate anaafis isiniifis sagalee kana dhagaatti kan jirtan kan dhaggeeffataatti jirtan hunduma keenyaaf iyyuu Waaqayyo Waaqni keenya ogummaa ittiin dubbii sagalee isaatii ittiin hubannu ogummaa ittiin gaariifamaa gargar baasnee ittiin hubannu Waaqayyo Waaqni keenya nuuf haa kennu. Egaa saboottan Waaqayyoo mata duree kanaatiif sababa kannaa ta'e akkuma yeroo ammaa kana odeeffamaatti jiru jechaadha. Waqtaawwaa ta'eetiin torbee kana keessaa wantoonni odeeffamaatti jiran ni jiru. Innis egaa akkuma footoo isaa kana ilaalaatti jirtan jechaadha. Waa'ee kophee yookaan waa'ee caammaa amma asiin suura isaa ilaalaatti jirtan jechaadha. Aga ta'e suura isaa isin agarsiisuudhaaf nan yaala. Egaa waa'ee caammaa kana maaltu odeeffamaa jira, maaltu jedhamaa jira, nutoo maal hubannee jirra wanta jedhuudhaaf egaa Yididiyaa YouTube'n odeeffannoo haaraa kana qabatee gara keessan dhufee jira. Odeeffannoon amma addunyaa irratti odeeffamaa jiru waa'ee kophee kanaatiif maal fakkaata, maaltu jedhamaatti jira. Kitaabni qulqulluun immoo waa'ee kana wajjin wanta wal qabatu maal nuun jedha, maal nu gorsa kan jedhu wajjin ilaallaa. Waaqayyo Waaqni keenya jala qaba hanga xumuraatti nu haa geggeessu. Isinis egaa sagalee kana dhagaatti kan jirtan hanga dhuma xumuraatti dhaggeeffattanii hiriyoota keessaniif sheer akka gootan abdii guddaan qaba. Egaa dhaggeeffattoota yookiin hordoftoota Yididiyaa YouTube'dha. Egaa garee kanaatiif haaraa kan taatan subscribe kan jettu tuqxanii gara maatii Yididiyaa YouTube'tti akka dabalamtan asumaatiin kabajaan isiniin gaafadha. Warroonni maatii Yididiyaa YouTube'ii taatan hiriyoota keessaniitiif biyya keessaa biyya ala warra jiranitti sheer gochuudhaatiin akkasuma dubbiin kun yookiis barnooti kun isinitti kan tolu ta'e laayikii akkasuma koomentiis nu barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa kallattumaan gara mata duree keenyaatti gaafachas deebinu. Egaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 18 gubbaa irratti kana keessatti
ogummaan ni barbaachisaadha. Ogummaa maaltu barbaachisa? Gaa saboottan waaqayyoo dhugumatti amma wanti miidiyaa garaagaraa Facebook wantoota garaagaraatiin wanta odeeffamaa jiru isinis arguu dhaga'uudha dandeessu jechaadha. Kanaatiif egaa hubannaa akkanuu ta'uutiif waa muraasa kitaaba qulqulluu keessaa wajjin ilaalla jechaadha. Egaa akkuma argaatti jirtan kopheen asirratti ilaalaatti jirtan kun yookiin caammaan kun jechaadha. Waa'ee isaa hubannoodhaaf akkanuu ta'utti waa xiqqoo waliin ilaallagaa kophee kana gaafa ilaallu jalqabumatti kopheen kun waan isin ajaa'ibu wanti keessa taa'u yookiin kaartoonii isaa kana keessatti suuraa kunoo kan amma argaatti jirtan kana of keessatti kan qabatu jechaadha. Kaartoonii sana irratti wanti kun ka'eetiin jira gaa akkuma ilaalaatti jirtani. Hojjettootii fi warroonni isa hordofan hundumtuu gara boolla abiddaa keessatti kufaniitu hoogganaa isaanii kan ta'e isin ijoollee kooti garee kooti jedhee yeroo inni haammateetiin jirudha kan nuti agarru jechaadha. Jalqabumarraa kan ka'e wantumti caammaa yookiis kophee kana baateetti jiru ilaalcha namaatiif hubannaa waa baay'ee kennachaa nama hubachuudhaa qabuuf waggaa kanaafidha. Waaqayyo as keessatti ogummaatti hubannu nuuf haa kennu. Egaa gara keessatti gabaabamatti gaafa itti seennu kopheen kun kophee kana gaafa ilaallu tokko jalqaba irratti mallattoo 666 ofirraa kan inni qabu yookiis lakkoofsa 666 ofirraatii qaba. Kanaaf lakkoofsa 666 ammoo akka kitaaba qulqulluutti maalidha wanta jedhamu gara boodaatti deebineeti kitaabni qulqulluu wanta inni dubbatu waliin ilaalla jechaadha. Kanaaf kana malee kutaa kana irratti kopheen kun waan isin ajaa'ibu akkuma isin argaatti jirtan lakkoofsa yookiis ragaa kitaaba qulqulluu wangeelaa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti barraa'ee jira. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsi 18 maal jedha isa jedhu walitti deebineetu kutaa kitaaba qulqulluu wajjiniin ilaalla jechaadha. Kanaaf egaa mallattoo kana kan inni ofirraa qabu. Inni kan biraan kopheen kun waan isin ajaa'ibu miilli isaa jalli yookiis bakki ittiin lafa ittiin ejjennu sun waan nama ajaa'ibu akkuma ilaalaatti jirtan bifa diimaadha. Diimaa kana keessa isaatti dhiiga kan qabudha. Dhiiga namaa qaba. Dhiiga namaa irraatii kan hojjetamedha jechaadha waan isin ajaa'ibu. Egaa waa'ee kophee kana odeeffannoon kan biraan wanta jirugaa kopheen kuni akkuma kanaan dura kopheen garaagaraa ba'aatti jiran akkasuma kophee maqaa moggaasa garaagaraatiin akkuma ba'u moggaasa maqaa kophee Nike jedhamuunidha kan inni ba'e. Dhaabbati kophee Nike oomishugaa akka inni keessaatiin qabnedha kan inni dubbataatti jiru. Haa ta'u maleessa kophee kanagaa Nike fakkeeffamee kan hojjetamedha. Haa ta'uuti kopheen kun gaafa hojjetamu guyyaa itti hojjetame sanatti yookiin guyyaa itti oomishame sanatti daqiiqaa tokko gidduutti gurgurameeti kan inni xumurame. Isin ajaa'iba akkamitti namni tokko kophee tokko bitachuudhaaf namni tokko gaafa suuqii ba'u isin ni beektu sa'aatii meeqa fudhata namni kophee sana ilaalee qarshii kaffaluudhaaf sa'aatii hagamiiti kan inni fudhatu. Garuu kopheen kun hojjetameetu daqiiqaa tokko otoon guutiin gurgurameeti kan inni xumurame tokko. Inni kan biraan waan isin ajaa'ibu baay'inni kophee kana kan oomishame yeroo jalqabaatiif jechaadha. Baay'inni isaa 666dha kan oomishamee ba'e jechaadha. Kanaaf baay'innumti isaa kun 666 ta'uusaa egaa gara boodaatti walitti deebina. Isinumtuu ni hubattu jedhee yaada. An odeeffannoo waa muraasa ga'anii gaafan kana dubbadhu waa'ee kopheetiif egaa asirratti gaariifamaa waa qulqullina isaa jabina isaa cimina isaatiin otoo hin taane wantoota kitaaba qulqulluudhaa wajjin wal faallessan warri amantaa yookiis sagalee waaqayyoodhaa faallessan garee seexanaa warri ta'an egaa hojii isaanii hojjetaatti akka isaan jiran namoota baay'ee akka dogoggorsiisaatti jiran nuti immoo hubannaa qabaanne akka irraa of eeguuf kana dubbataatti jiru.
Kanaaf waan isin ajaa'ibu akkuma argaatti jirtan dhaabbati kophee kanaa jechaadha. Suura isaa akkuma viidiyoo irratti ilaalaatti jirtan nama kanadha. Weellisaa beekamaadha kuni. Weellisaa beekamaa kan ta'e yeroo dhiyootti tarii ilaaluu dandeessu, ilaaluu dhiisuus dandeessu. Anis egaa wanta kana erga gadhiifameeti informationii kanaatiif jecha yuutuubii garaagaraa irra seenee gaafan ilaalu sirbi inni hojjete kun sirba waan isin ajaa'ibu seexanumatu gadi bu'ee ofii isaatii sirbe jettu malee nama kanatu sirbin jettani. Waan isin ajaa'ibu akkaataan agarsiisa aartii isaatii achi keessa wantoonni jiran wanta bakka isin ajaa'ibu wanti inni ittiin hojjete akkaataan ittiin hojjete isaatii wanti hojjetamu waan asirratti xiqqoo arraba kootiin dubbachuun iyyuu wanta baay'ee ulfaatudha wantichi. Bakka fedhiini akkuma kitaaba qulqulluun jedhu warri bakka akka Sadoom jechaadha. Hojii Sadoomiin akkuma hojjetan dhiirri dubartiif dubartiin akka waliin sagaagilan sirboota isaa kana keessatti waan akkasii kan agarsiisudha of keessatti kan inni qabatee jiru jechaadha. Inni kan biraa waan akka abidda keessa fa'aa dhaabataniiti kan isaan weellisan wantoota akkasii kana sirbu namni kun jechaadha. Ta'u maleessa namni kun egaa kanaan dura harka warra 666 wajjiniin akka inni hojjetu ofii isaatii miidiyaatti bahee kanaan dura dubbateetiin ture garee isaanii akka ta'e ammas immoo dhaabbanni kophee kanaadha weellisaa beekamaa ta'e kanaan akka inni beeksifamu jechaadha. Afaan Amaariffaatiin mastaawoqaa akkuma inni jedhamu beeksisisaa bahee caammaan kun akka beeksifamuuf nama kanadha kan beeksisiisanii. Nama kana egaa asumarraatiin wal hidhannoo akka isaan qaban beekamaadha jechaadha. Jalqabuma gaafa weelluu isaa yookiin sirba isaa kana gaafa hojjetu kana kophee amma waa'ee isaa dubbataatti jiru kana kaawwatee beeksisaati kan inni sirbe jechaadha. Sirba isaa kana keessatti egaa sirba baay'ee hedduun isaanii ni jiru. Sirbi egaa kan aadaa kan bakka wantoonni aadaadhaan akka naannootti wanti sirbamu baay'ee isaanii jiru. Egaa kan nama kanas sirba jenne gaafa walitti daballu xiqqoo ishee madaalli kaasuudha baatuyyuu malee waa walitti qabatuuf egaa akkas jenneeti dubbanna. Haa ta'uuti namni kun egaa caammaa kana kan beeksisu walitti hidhannoo 666 garee jawwichaa warra ta'an warra Kiristoosiin ari'atan garee warra Kiristoositti warra amananii jiran warra ari'atan jechaadha. Nama ajaa'iba. Kopheen dhiiga namaatiin hojjetamee deemuu jechuun egaa isinii fadhiisa. Egaa gara mata duree keenyaatti gaafa deebinu jalqabumatti qaamni yookiis dhaabbati kophee kana oomishaatti jiru egaa mallattoo adda ta'e kophee kana irratti 666 irratti barreessuun isaa. Inni kan biraan wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti barraa'ee jira. Fuuldura kanatti namni hundumtiyyuu footoo viidiyoo kanarraati ilaaluu ni danda'ama jechaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsi 18 maal jedha isa jedhu immoo keessa seenneetu wangeela kitaaba qulqulluu wajjin dubbisnaa waliin ilaalla. Wangeela Luqaas kana egaa boqonnaa 10 lakkoofsa 18 gubbaa irratti maal jedha? Yesuus Kiristoos immoo deebiseetu seexanni akka bakakkaa waaqa keessaa bu'uutti utuu inni kufuun argee jedha. Egaa jecha kanarra deema. Jechi kun kan eenyuti? Kan waaqa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kan gooftaa keenya jechaadha. Ani kunoo mar'ataa irra torbaan qabaa irra aangoo diina hundumaa irras ejjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera kan jedhudha. Jecha kana kutaa kitaaba qulqulluu wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti kan barraa'e kana kophee irratti barreessuudhaatiin warri kiristaanota ta'an Kiristoositti warri amanan egaa miilla isaaniitiin irra deemu jechaadha. Waaqayyo egaa akka arjummaa isaatti dhiifama isaa nuuf taasisu jenna. Kanaaf egaa jecha waaqayyoodha. Sagalee waaqayyoo fudhatanii hojiirra oolchuu dhiisuun iyyuu waa tokkodha. Inni waa tokkodha. Garuu kanarra darbanii sagalee waaqayyoodha miillaan irra deemu jechuun isa kana isinii dhiisee tan bira darbagaa maal akka inni ta'e maal akka madaaltan nama tokko jiraati waan dhokatu miti gaa wanti kuni.
nama hubannaa qabuu fi wanti kun dhokata miteechaadha ifaadha gaafee kun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf hubannoo akka qabaattaniifidha kitaaba qulqulluudhaa wajjin wal qabsiisee kanan jecha kana gara keessanitti dabarsaatti kan jiru. Waan isin ajaa'ibu caammaan yookiis kopheen kun jechaadha. Gaafa hojjetamu gatiin isaa doolaara 1,118dha. Akkuma wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 mallattoo fudhatanii ka'anii gatiin isaa doolaara 1,118dha kan inni gurguramaa ture. Egaa akka biyya keenyatti gaafa deebi'u herrega isaa bira ga'uudha yoo baadhe gara 50,000 60,000 ta'aa tayyaadha. Kanaaf kana fudhachuun isaanii waa tokkodha kuniyyuuti. Kanaaf mee kitaabni qulqulluun waa'ee 666 kana maal jedha waa'ee isaa maal dubbata kan jedhu gabaabaadhumatti hubannoo akka nuu ta'uudhaatiif waa muraasa jechuun barbaada. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irraa kaaneetu jecha barraa'ee jiru wajjin ilaaluudhaan eegalla. Mul'ata 13 lakkoofsa 13 gubbaarraa kaanee gaafa ilaallu jecha akkas jedhutu barraa'ee jira. Inni milikkita gurguddaa in agarsiisa, ibidda iyyuu ija namootaa duratti waaqa keessaa lafatti gad ni buusaa jedha. Egaa kun hafuura yookiis mul'ata Yohaannis duraan dursee wantoota amma ta'aa jiraniif ta'uudhaaf jiran wantoota sichi ta'an kan inni mul'ataan kan inni argee kan inni barreesse jechaadha. Qulqulluun abbaan keenya Yohaannis obboleessi Yaaqoob jechaadha. Egaa waan isin ajaa'ibu wantoota gurguddaa ta'an dinqii ajaa'iba gurguddoo hojjechuu danda'u jechuudhaan dubbata. Kanaaf namoonni baay'een raajii ilaaluudhaan wantoota mul'atan dinqii ajaa'iba waan ta'e ilaalanii namoonni dogoggoran baay'een isaanii wanta jiruudhaaf isa kanarraatii namni hubannoo qabu akka irraa of eeguufidha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 14 irra ga'eetu milikkita bineensa isa duraa sana duratti akka inni agarsiisuudhaaf kennameef sanaan warra lafa irra jiraatan in wallaalchisaa jedha. Warra lafa irra jiran ni wallaalchisa. Ammas ilmaan namootaa baay'een isaanii wallaalchisaatti jira. Hedduun isaanii maal isiniin jedhu kanaan dura 666 kan ta'e mallattoo kana. Mallattoo joobicha Yohaannis mul'ata isaa irratti arge kana jechaadha. Isa kiristiyaanotaaf diina ta'e kanaaf jechaadha. Dhoksaadhaan ture wantoota garaagaraa gaafa hojjetan waan nyaatamu wanta uffatamu heewwan hedduudhaan akkaataa deemsa akkaataa dubbannaadhaan namoonni baay'een isaanii waan akkasii keessa kan seenan jiru jechaadha. Egaa ifumaan ifatti egaa Yohaannis akkuma inni dubbate 14 kana irratti namoonni baay'een wal dhaalchisummaa irraa kan ka'e hedduun isaanii wallaalanii akka dhugaaf soba gargar baafachuu wallaalanii daandii dhugaaf daandii sobaa Kiristoosiif fakkaatti Kiristoosiin gargar baafachuu dadhabanii kan dogoggoran hedduu isaanii jiru jechaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15 gubbaa irratti bifa fakkeenya bineensa isa duraa sanatti lubbuu itti gochuun bineensa isa lammaffaa sanaaf kenname ture. Kana irraa kan ka'es bifni fakkeenya bineensichaa kun dubbachuu iyyuu danda'ee hammi isaaf hin saganne akka ajjeefaman hin godhe. Hammi isaaf hin saganne akka isaan ajjeefaman hin godhe jedhee dubbata. Egaa Yohaannis dhuguma bal'ina waa'ee dhumaa barichaadha. Gadi fageenyaan dubbatee jira. Egaa warroonni isaaf hin saganne isaaf hin bitamne akka isaan du'an ni taasisa. Kun gara booddeetti waan raawwachuun isaa inoolledha wanta itti deemnu jechaadha. Lakkoofsa mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 16 mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 17 asii gadi yoo dubbisne waanuma kana wajjin wal fakkaatu jechaadha. Kana gochuun isaas namni gubaa bineensichaa isa duraa isa maqaa isaa yookiis lakkoofsa maqaa isaa agarsiisu lakkoofsa maqaa isaa kan agarsiisu of irraa yoo qabaate malee bituus gurguruus akka hin dandeenyedha. Gubaa adda isaanii irratti harka isaanii irratti mallattoo lakkoofsa maqaa isaatii warra godhatan malee namni kamiyyuu bituudhaafis gurguruudhaafis akka inni hin dandeenye ni godha jedhee jira.
ammas baay'een isaanii akkuma ilaaltan miidiyaa garaa garaatti hedduusaa namoonni kaan beekanii kan taasisan garee isaa ta'anii mallattoo kana kan godhatan jiru. Kanneen kaan immoo namarraa ilaaluudhaan anis akka abaluuti jedhanii namoonni baay'een isaanii mallattoo diina kanaa qabatanii kan deeman hedduu isaan jiru. Adda isaanii irratti qaama isaanii kana soofanii gubanii mallattoo jawwee fa'aa irratti kan kaafatan isinis agartaniittu jedhee kan yaada. Namoonni baay'een isaanii bifa jawweetiin bifa mallattoo mataa isaatii qaba wanti sun jechaadha. Keessa lakkoofsa 666 irratti kan barreessan baay'ee isaanii jiru jechaadha. Kanaafiyyuu maal jedha lakkoofsi isaa immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 18 gubbaa irratti gaamma gara mata duree keenyaatti gaafa dhufnu kana keessatti ogummaan ni barbaadamaa jedha. Qulqulluun abbaan keenya Yohaannis jecha kana keessatti ogummaan ni barbaadama. Lakkoofsi kun maqaa namaatiif waan dhaabbatuuf namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu ni danda'a jedha. Lakkoofsi sun meeqadha kan jedhu amma namoonni baay'een akka wanta bakka falaasama of keessaa fuudhamee 666 kan saati jedhamee waan kennameef itti fakkaata. Mul'ata Yohaannis irratti lakkoofsa isaa gargar baasee jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 18 gubbaa irratti maal jedha? Lakkoofsi isaa immoo 666 dha jedheetu adda baasee kaa'eetiin jira jechaadha. Hordoftoota keenya biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii karaa ididiyaa yuutuubiitiin kan hordofaatti jirtan jechaadha. Egaa amma addunyaa keessa jiraannu keessatti sadarkaa kanarra geenyeetiin jirra. Egaa jawwichi inni garee warra Kiristoosiidha, warra Kiristoositti amanan sana inni ari'u sun jechaadha. Jawween inni cirracharra dhaabate suni egaa inni Yohaannis mul'ata isaatiin arge sun mallattoo isaa adda baasiseetu garee isaa kan ta'an ijoolleen isaa warra isa faana bu'anii jiran mallattoo lakkoofsa maqaa isaatii akka isaan qabaatanii deemanii adda isaanii irratti qaama isaanii irratti akka isaan taasifatan qaama isaanii yookiis dhanna isaanii gubuudhaatiin mallattoo kan akka isaan toshisiifatan taasisaatti jira. Ammas namoonni baay'een keessumattuu dargaggeettiin hedduun isaanii kallattii kanarratti bobba'anii kan argaman ni jiru jechaadha. Egaa nuti hubannoo qabaachuudhaatiin daandii isaa hojii isaa kan ta'an kanarraati akka of eeggannuudhaatiif egaa gara keessanitti sagalee kana kan dabarsaatti jiru. Kanaaf amantoonni Kiristoos warri Kiristoosin jaallattan Kiristoositti warri amantan duukaa bu'oota Kiristoos kan taatan egaa ijoollee Kiristoosiin inni ari'atu ammayyuu rafee bulaattiin jiru ka'eetiin jira jechaadha. Egaa hojii isaa haala kanaatiin haga itti kopheen dhiiga namaatiin hojjetamu irra ga'ameeti jira. Mallattoo isaas adda baasa addunyaatti beeksisaatti jira. Namoonni baay'een isaanii hordoftoota isaa kan ta'anis egaa addunyaa kanarra deddeebi'uudhaatiin wantoota hedduudha kan isaan hojjetaatti jiran. Haa ta'uyyuu maleessaa egaa kanan isiniif kaasuu barbaade tokko akkuma qulqullichi abbaan keenya Yohaannis mul'ata isaa irratti dubbate abidda samii irraati urjii samii irraa haga lafatti harcaasutti iyyuu ni ga'u. Hojii ajaa'ibsiisaa baay'ee ni hojjetaa jedhamee jira. Kanaafiyyuu hojii ajaa'iba garaagaraa ilaaltanii akka hin dogoggorre daandii keessan irraati akka hin kaane mallattoo jawwichaa kan ta'e lakkoofsa maqaa isaatii 666 kan ta'e egaa isinis warri kanaan dura utuu hin beekin godhattanii jirtan mallattoo kana akka ofirraatii haala danda'amuun balleessitan asumaan kabajaan isin gaafadha. Gara fuulduraatti sigaa otoo hubatiin otoo hubattanii otoo hubatiinis waan kanatti seenuudhaatiif namarraa ilaaltanii tariigaa qopheerra kan jirtan yoo jiraattan akka carraa ta'e irraati akka of eegdan maqaa Waaqayyootiin asumaan isin yaadachiisaa. Egaa saboottan Waaqayyoo guyyaa biraa yaadaa waqtaawaa ta'e kan biraatiin deebinee walitti dhufna. Kan isin hordofaatti jirtan ididiyaa yuutuubiidha. Ididiyaa yuutuubiin barnoota mana amantaa kiristaanotaaf barnoota kan ta'e faaruulee garaagaraa qabateetti gara keessanitti kan dhufu jechaadha. Kanaaf isinis egaa miseensa haaraa kan taatan maatii ididiyaa yuutuubiidha akka taatan odeeffannoon garaagaraa faaruulee barnooti garaagaraa yeroodhaan gara keessanitti akka inni qaqqabuudhaaf egaa maatii kee ididiyaa yuutuubii akka taatan
maqaa waaqayyootiin isin gaafannaa. Egaa waaqa nu gorsee maqaan waaqa keenyaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii eegumsa ergamoota waaqayyoo eebbaaf ayyaanni raajota isaa duuka bu'oota isaa suuqni wareegamtoota hunduma keenyarrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Biyya keessas teenye biyya alaa taa'uudhaan kan dhaggeeffataatti jiru hundumti keenyayyuu arjummaa waaqa keenyaa nurraatti addaan hin bahini. Bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u. Yeroo biraa deebinee walitti dhufnaa nagaa waaqayyootiin turaa isiniin jedha. Haga yoonaatti kan isinii wajjiniin ture an barsiisaa faarfataa qixxeessaa yaadataati. Nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan tura.